Mana nuti penteen ugatee guyyaa dhibba sadii fi 64 soomanna jedhee bara. Amma ajaa'ibummaa iyyuu bara ustaas. Raajii namarratti dubbatanii hafuura qulqulluudhaan waaqayyooti itti dubbata. Isatti wata hafuura qulqulluu dubbatu sana mootu waaqayyooti itti dubbata. Ati waaqayyo waan sitti hin dubbanne hiji baabar sheekuma tokko dhufe imaamatti waaqayyo dubbatee jiru hiji baabar ati maa waaqayyo waan sitti akkana taata waan akkasii harkataa maaf isa waan kan kee yaajaa ta'e nama biraatti maa sitti hin himne waaqayyoon. Nama baay'ee waan akkasiitiin gowwoomfamu jira nama baay'ee gowwoomfamu jira. Waaqayyoon seexaanaan hin mari'atu akka wangeelaa maaliif gartee jaldeessa kana waajiidhaan hin mari'anne waaqayyoon. Maqaa isaa. Ajaa'ibummaa jira ajaa'ibuma. Waldaa daawwaa islaama gartee maasha Allah kana nama bareedan ustaad abbaa caalii saboo samiirra jirta samii keessaa nu gallaaru jirta waalaikum salaam warahmatullahi duumessa si duubaasan gooftaan si harka kaa'ee jirtu ustaad akkam eessa batte nama jira abbaa caalii dadhabee maasan harkaa bade in dadhabde har'a safara deemte sinin dadhabe ciruma lakke Assalam. Wagan hojiratte. Wagan jiraatan. Sabiyyi lafaa hundi laayif ma seentee jirtu iddoon. Ani bara anaa isin afeerense hundi keessanuu laayif jirtan iddoon. Masha Allah. Duumessi roobuuf deema fakkaata. Maal Itoophiyaa duumessaa jira? Duumessaa jira miti mee as keessatti illee argaa jira nuula. Yaa Rabbi, eenaan argaa bara warra Samira akka hafuuraan guutamee akkana ilma namaa duumessa Itoophiyaa keessatti abbaa caalii kan dhaabbatuun arge qulfii harkaa qabu. Wallahi. Hunno konkolaataa bira dhaabbachuu jira ilmi namaa tokko. Amma konkolaataa minni ilma namaa konkolaataa bira jira. Ajaa'iba. jira wal keessa jiran jechuudha. Abbaa caalii gaafa jaldeessa fidee bara. Amantaa kiyya islaamaa nabi Muhammad ergamaa kiyya kitaabni kiyya akkana ani diin ani muslima kita akkana diina akkana islaam akkana jeeguuti ibsa dennaan achitti deemari namtichi dide lole ibsa dhuka waan sagantaa akkasii naa taate in argire wallahi maala garam deem maal jettee daqiiqaa 45 haasa'een gaafas wallahi dhabne ka nama amantaa ibsachuu hin dandeenyu akkamitti haasaa biyya lafaa jedha abbaan caalii taa'ee Abo ibsadhu maaliyati kiristaanaa miti dide kanaaf hin itti fufi sagantaa mata duree fufe akkasi qote magaalaa rokotee deeme jaldeessi gaafas waan hin jirre yoo ibsillee barra loojikitti yoo hirkate eegas rakkata kaakam wa yaa wallahi diini kana numa badhaafamne jedhe yaa Jibban jahiliyaa nuka kuduribaa kakumne beeynaa hinduune ribaa ni dammaynaa gaaf tokko sana hojoo qareeban dawaa dhibee maraa islaamummaa qabaa izzaan kan rabbiiti mootii humna jabaa dhaalinnis ni jabaa al-izzatu lillaahi rabbi nasree diinii kajeellaa Ya nama mane maka Islam amma milik awak kampuda rabbi dabbate salatu biyati karo manjete achilaltu Nubu Sufi daqiiqaa 14 qofaan qaba ijoollee sabti ganama madarasa deemti beekta Aye Algona Ayye sheekh ayye ustaz. maal jetta Khalido Khalid Gaafiin qaba. Saati bakka Rabbiin abjuudhaan gaafii akka Yuusufitti ergama ergasiifaa deebisu obbo. Gaafii ati. Amiin amiin wallahi amiin. Hunda keessan. Amiin amiin amiin. Bisiniif halaafis. Jiruu bareedu hin badin Khalidoo telefoonaan nuti yeroo garii. Tole. Ayye shi. Laafuma rasi ajabeessu jabaadhu. Ayye shi. Ijoollee waliin galtuu irratti hin laallatin. Islaama kitaaba dubbisi guyyatti daqiiqaa 10 waa dubbisi. Ayye shi. Tole inshallah. Ageen na jiraadhu ayye. Ayye shi. Are you looking to establish your business Are you using an wanting to address other than establish? Ya Raya. oh kajelu Jelu.
يا ربي نصري Mame. كجلا Si qofa hafe gaafa. Maal indala hin irra hin deemne dalaga jirtamoo ijaazaa yoon buutoo Ijaza. Abo ustaz, afuro kulkulu galchinu lalle. afur maal galchee daawa soo galchuu peente harkadhee akkasii mataa na dhukkube isaame keer halkan na teessifte. An amma daqiiqaa 10 booda akkana jechi booda ispoortiin dhaqaa Ayye. achi booda dhiqadhee nyaadhee peenteetti gadi deebi'e malee Bakka kamittu isin jalaana ustaz. firraa baasuu qabna hin dafkina ba. Isin jalaana. Stressii peentee kakuu moofaa fi harawaa tanaaf keessaa. Yaa wanta akka isin dhibee kaansarii namatti hin taane. Firraa baasuu. Yeroo hunda afuro qulqulluu kanan na rakkisa yeroo tokko tokko wanta ni jedhee. Rukutaamee afuro qulqulluu kana maqaa waaqayyootiin asirratti. Booda natti himtaayyee. Eh? Aishaan faan isaatiin dhufanii. Aishaa hin galchina Aishaa hin galchina achi. As jalana turte akaawuntii yondaa tokko. Waalaikum salaam. Hin galchina achi. Aataa godhe. Pente. Evente jala laalaa goa. Jala laalee ol harkisaa rukuttaa. Boqonnaa takkeetti qabdee yoo rukuttee galla keete malee yoo boqonnaa irra daddabarteef jalliin ta'uuf akkas fadhan isaan dhuma jedha. Utaalan achi zooro afaanuma isaanii jala deemu pente. Osoo Yohaannis tokko jiraachuu baate maalumatti fayyadamteedhaan penten ture. Yohaannis tokko osoo asiin maqaa isin gaafattan kan isin maqaa jaraa gaafattan asii Yohaannis tokko dhaqee dubbifadhu. Ya Allah. Aduun baate laal. Aduun latti achi as baate wallahi subii booda. Mana maasa? Sa'a takkaa fi maali baramu? Isin biraa kan? Amma na biraa sa'aatii jaha. Koi opsi kanaan rukutaa opsiin kunaa dhufu. Si waa ta'u. Penten hin jirtu. Hin jira kunooti. Na jala laa. Opsi. OBI. Nagaa Waaqayyo siif haa ta'u. Ameen siif illee siif haa ta'u. Waldaan deemtu har'a? Waldaan boru hin deema har'a hin deemu. Maa? Harri qidaamee dhabe. Maal guyyaa hundaa'u Yesuus guyyaa hundumaa barsiisaa midhaqee achitti waa kadhataa. Hin deema kan deeman ni jiru ani garuu namicha dirqama miti waldaa deemu. Okay. Maal Yesuus duukan buutu? Niin bu'aa malee. Guyyuu deemuu qabdan kaa. Nuti Islaamni guyyuu deemna bar masjiida. Achi jirtu hari amma. Naam kaa sa'a deemnuu qabnaa mire. Sa'aatii achi galuu jechuu bar wayin achi gala. Guyyaatti shan. Yaa guyyaan hin beektaa mi'atu yaa. Dirqama deemuun manatti sagaluu hin danda'amu. Illaa yoo riizinni wayii jiraate malee achuma nuti achuma dhahina achumarra caala. Maaf mana Waaqayyoo jedhamaa Wal caalaa. manni kee mana hirribaati mana sagadaa maaliif jedhamaa Wal caalaa amma fakkeenyaaf yoo dhattee achitti sagaddeef yoo manatti sagadde wal caala yaa. Maaliif mana sagadaa jedhamee caafame? Achi kan jiruu fi mana kee gaafa jiru kan jiru garaagaradha waaqni. Iddoo manni kun waan mana itti galtu mana nyaata itti gootu mana hirribaati mana jaldeessi mana sareen bineensonni galu horii bar mana jireenyaati mi kun iddoo san iddoo waan waaqaa malee halkanii guyyaan naasamu waachitti. Rakkoon qabu maal eessa teessee waa'ee waaqayyoo haasa'uu dandeessa bari hojii hojjetaayyuu haasa'uu dandeessa waa'ee waaqayyoo akkoo iddoon filatu. Yesuus eessa barsiise eessa sagaduu ture? Yesuus iddoo baay'eetti lallabee jira bakkeetti lallabee jira waldaa keessatti lallabee jira bakka inni itti lallabee hin jiru iddoo hundumaatti. Yesuus mana ni qaba akka wangeelaa mana ni qaba mana galu mana jireenyaa. Mana jireenyaa qabaa hin qabu waan qabu natti hin fakkaatu. Mana eenyu galuu ture? Emirri hin beeku ditteelii hin beeku kana. Takka jechuun miskiina hoomleesiidha. Ditteelii hin beeku kana.
namni mana qabaatu malee akka jedhu ilmi namaa gartee ilmi namaa waan wangeela Yohaannis 7:50 wayirratti simbirroonuu bakka itti galtu qabdi ani hin qabu jedha mana. Ilmi namaa garuu bakka mataa isaatti hirkifatu hin qabu. Eenyu ilmi namaa san bakka itti hirkifatu jechuun bakka ciqilfatee bakka ciisu hin qabu kan jedhu san. Eenyuun bakka bu'aa ilmi namaa alus jetti. Yesuus. Akkam? Ilmi namaa san eenyu? Asumaan yoo bakka ergaa tokko hin dabarfachuu barbaadu namoonni gaafa dibeetii gootanii kontekstuwaalii wanta jedhamu tokko fakkeenyaaf namoota biratti namoota gurguddaa eeguudha amma kontekstuwaalii waan jedhamu adda baasanii beekanii jiran akkaataa galumsaa jechi tokko galumsaan hiikkaan isaa maal akka ta'e. Kana hubachuu waan guddaadha beektee tuurratti waa'ee waan sanaan haasa'in wanti sun waa'ee maalii dubbata kan jedhu addatuun baasanii bakka waa'ee kelee dubbataadhaan maqaatti moggaasutu jira. Aywa. Rabbi siif haa laafis. Wangeela maaliif fudhachuu diddan isin bar wangeela diddanii bar kanaaf bar rakkinni. Wangeela isin nutti himtan dhaga'uu dinne gaanu sanuun beeknu akkasumatti hin beeknaa. Hin fudhata maali himtanii akkam afaan Oromoo kiyya kun sumaa galaami. Maal wangeela sanuun itti amanne moo itti amantee fudhachee isan argaa jiru fudhachiis ta'u. Okay amma fakkeenyaan OBI yoon jedhe hafuuraan hin dubbise moo fooniin hin dubbise? Fooniin dubbiste. Okay, hafuuraan ayyee hafuuraan dubbise agarsiise. Ani hafuuraan fooniin dubbise ati hafuuraan dubbisime. Hafuuraan hin barreeffamne wanti hafuuraan hin barreeffamne fooniin akkamittiin dubbise? Okay, hayyee waa dubbisa wangeela hafuuraan naa dubbisa qoy wangeela mamaa dubbisa kun na duraa taa'u jira dubbise wangeela Maatiyos boqonnaa 2:14 irratti wangeela Marqos boqonnaa 2:14 irratti nama reeffatan dubbise kun Yoosef yommus ka'ee mucicha haadha isaas fuudhee halkaniin gara biyya Gibxii sokkee jedha. Hafuuraan dubbisi agarsiisa akka. Hafuuraan dubbisi. Hafuuraan dubbisi ani fooniin dubbisee Ay lakki amma fakkeenyaaf isin biratti revolutionin akkamitti ilaalama jechuun wanti hafuuraa jechuun waan dubbisan kana waan afaanuma Oromoo kana abaacaa kana kun akkana mee akkuma itti dubbisan mee akka biraa yoo dubbisa dubbiin akkasii jira. No. Yoosef yommus ka'ee ay lakki abbuma amma kana miti. Fakkeenyaaf dhoksaa waa'ee Waaqayyoo gaafa natti himtooti waa'ee Waaqayyoo natti agarsiisa natti funan deessaa Waaqayyoo isa kana natti agarsiisa. Physically. Maal? Physically. Waaqayyoo isa kana natti agarsiisa natti funan deessaa. An waan Waaqayyoo sitti agarsiisu jiraan. Fakkeenyaaf hin jedhe natti funan deessaa. Ati na agarsiisuu dandeessaa Waaqayyoon? Isaan sin jechaa hin jiran. Na agarsiisuu dandeessaa hin jedheeti. Isaan sin jechaa jira fiizikaalii Waaqayyoo kun sana fakkaata jechuun deessaa. Raajo namnummaan takka Waaqayyoon nama agarsiisuu danda'u hin jiru. Thank you laa bakka kana laa wanti laa garuummoo okay hafuura nu jettan waan isin nu shawwadu jettan hafuuraa fi foon nu jettan waan jedhe Yoosef jechuun okay ani Yoosef afaan Oromoo hafuura jettu san hin dubbisee Yoosef yommus ka'ee mucichaa fi haadha isaa fuudhee halkaniin gara Gibxii sokkee jedha. Hafuuraan na dubbisee bakka tan hayyee. Waliigalaan jiru abbumaas. Jechuun maaliin afaan Oromootiin dubbisu jiraame akka Oromootitti wangeelli kun afaan Oromoon caafameemi. Yeroo sana argamee jira ka fiizikaalii wanti sun wanta argamaa jirudha kana koo siikuu nan barbaachisu. Akka biraa dubbise. Okay ani dubbise akka biraa akkamitti dubbifama naa dubbisiin jedhe. Isaan siimee waa'ee Waaqayyoo kamittiin ibsama gaafa jennu natti agarsiin jeen ture garuu wanta sana argamaa ture waan argamaa jiruu fi dubbisa waan caafame naa dubbisiin jedhe akkaanan dubbisee kun sirrii moo sirrii miti. Ela maal sitti fakkaate sirriidha akkati dubbistee sirrii mala. Garuu immoo kontekstuwaalii gaafa bakki biraan immoo waa'ee wanta waa'ee hin argamne tokko gaafa okay waa si gaafadha hiika garaagaraa kennuu danda'a. Hafuura maka isaan seera anis hafuura Waaqayyoon na kanneen. Okay Yoosef eenyu fuudhee halkan godaane gara biyya Gibxiitti. Gooftaa Yesuusii fi haadha isaa. Okay Waaqayyo fuudheeti ilma namaa Waaqayyo fuudhee Gibxii geesse. Ilma Waaqayyoo safoonii mul'ate. Ammas jijjiiree dur ilma Waaqayyoon Yoosef Waaqayyoo fi Maariyaam fuudhee Gibxii godaansise. Sirriidha eeyyee. Okay namaatu Waaqayyo fuudhee biyya biraa geessaa jechuudha. Eeyyee. Thank you. Kanaafuu Waaqayyoo kan kee namaa olii gad deemaan jechuudha. Waaqayyoo kan koo namaa olii gad deemaa osoo hin halkan dukkana
halkan dukkana keessa kan fuudhee Yoosef nama fuudhee Gibxi geesse moo waaqa fuudhee Gibxi geesse? Waaqayyoo nama keessa jiru. Waaqummaa nama keessa jiru. Irraan sii deebi'a akka jedhu irraan sii deebi'a. Yoosef yommus ka'ee halkani gaafa gartee Heroodesi ajjeesu deemaa mucaa kana fuudhii deemiin jedheen beekta argama Waaqayyoo itti dhufee abjuudhaan. Yoosef yommus ka'ee mucichi eenyu? Mucichi Yesuusiin eeyyee waaquma kanadha. Waaquma fuudhee deeme eeyyee. Mucaa. Oh Waaqayyoon mucaadha. Mucaa keessa mucummaa isaa keessa ture eenyu nama foon uffateera Keessa ture immoo nama guddaa. keessa ture jedha. Waan caafame akka atiitu kanan jedhu goobasi kiyya. Yoosef ka'ee mucichaa fi haadhaas fuudhee halkan mucaa fi haadha fuudhee mi? Haadhaa fi ilmoo amma fakkeenyaaf amma jaartiite amma fakkeenyaaf haadha manaa anaatu gartee nama tokko haadhaa fi ilmoo isii waliin fuudhee biyya takka godaansaa jechuudha. Yoosef Maariyamaa fi mucaa isii fuudhee mi? Sirriidha. Waaqan fuune ka waaqa fuudhee biyya Gibxi hin geessine ka. Waaqummaan immoo suma keessa jirti bara mucummaadhaan ibsame malee yeroo sana. Hin jedhu ka akkas hin jedhu ka asii jechuu jira bar. Keewwata kanaan baadha. Akkati amma adda baasee koo adda baasee. Ani maaliin adda baase goobasi akka jedhu Yoosef yommus ka'ee jedha bara Yoosef obsiko Yoosef yommus ka'ee mucicha haadha isaas fuudhee halkaniin gara Gibxitti sokkee halkan ilmoo mucaa kana fuudhee mucaa xiqqaa kana fuudhee mucaa xiqqaa fi haadha fuudhee Gibxi geesse jedhe mucaa xiqqaa fi haadha Gaafiin kee maalidha? Gaafiin kiyya Yoosef waaquma guddaa sana waaqayyuma tokkicha san fuudhee Gibxi geesse. Waaqayyo tokkicha osoo hin taane paartii sadan tokkummaa ilmummaa aboo afaan itti gaafadhee miti. Yoosef waaqa fuudhee biyya Gibxi waaqayyuma uumaa waa hundaa kana fuudhee Gibxi geesse moo ilma namaaf Gibxi geesse? Allah. The second thing. Waaqummaan isa ittiin beektu sanaa fi isa ittiin beeku garaagaradha. Ani waan itti beeku siin hin jenne akka wangeelaa kun dura jiru. Yoosef ilma. Ani immoo isa ittiin beeku nan si deebisaa jira kanaaf bitaa sitti galaa jira. Isa ittiin beeku nan si deebisaa jira. Karlatti agalu. Ani waan si gaafadhe waan caafame si gaafadhe. Yoosef mucaa fuudhee biyya Gibxi geesse moo waaqayyo fuudhee biyya Gibxi geesse? Mucummaa sana keessa waaqummaatu jira. Mucaa fuudhee geesse. Mucaa geesse moo waaqa geesse? Wangeelli waaqa geesse jedhamoo mucaa geesse jedha wangeelli? Wangeelli mucaa geesse jedha mucummaa sana keessa waaqummaatu jira. Okay kana dubbii wangeelaa fudhadha moo dubbii obsiitiin fudhadha? Isa immoo jechi eenyu akka ta'e beekuun qabdu? Ani jechaa si gaafadhe dubbii kee mucicha beekuun qabdu? Ani dubbii kan ati dubbii kan mucichi eenyuudha? Amma ko mucichi eenyuudha? Mucichi eenyuudha? Yesuus mucaa Maariyam Yesuus kan Maariyam inni yoo eenyuudha? Inni Yesuusuma. Inni yoo eenyuudha? Yesuus ka. Eessa ture eessaa dhufe akkamittiin dhufe? Maaliif waaqatti jedhame? Maariyam gada akkuma ati yana dhalte. Akkuma ati keessa dhaltutti abbaan kee akkuma abbaan kee faatii kee godhatanitti godhatanii akkuma dubartiin dhaltutti dhalteen siin jedhe boo hin dhalte waaqni amma waa'ee haadhaa miti waa'ee abbaa abbaa maali? Abbaa kam? Abbaa irraa dhalate jechuun akka abbaa faatii kee walitti dhufanii siin namni namarraa dhalate malee namni dhaggeeffadhu anniin dhalcha malee hin dhalatu faatii kee walitti dhufanii ati dhalateetti dhalateen akkasitti hin dhalanne galatoomii san jechaan jira akkamittiin dhufe kanaafu okay waan sin jedhu okay Yesuus Kiristoos abbaan qabuumi maal jira suuraa 471 maal jira abbaan qabuu mitiin sin jedhee bara abbaan qabuu miti abbaa foonii Yes, answer. Okay, abbaan qabdaati. Okay, siin gaafa dhaggeeffadha. Yesuusin walii galuutti abbaan qabdaati. Sirriitti hin qabaame. Abbaa meeqa qabda? Abbaa meeqa qabda? Abbaa foonii tokkoon qaba. Abbaa foonii kan foonii kana gaafachaa jira. Abbaa meeqa qabdan siin jedhee. Abbaa meeqa jechuun nambar. Abbaa foonii tokkoon qaba. Abbaa meeqa qabda? My name is Obsa Hailu. Hailuudha. Akkasiin hin jenne. Abbaa meeqa qabdan siin jedhee. Obsi. Namni abbaa meeqa qabachuu danda'a? Afaan Oromoo si gaafatan obboleeyyan meeqa qabdoo sin jedha lakkoofsa himta. Abbaa meeqa qabda? Tokko qabda moo lama qabda? Tokko. Tokkoon qaba. Goobas. Yesuus abbaa meeqa qaba? Yesuus abbaa meeqa qaba? Dhaggeeffadha tokko naan jedhe dhaggeeffadha. Booda gurbaan kun akka kijiba. Abbaa tokkoon qaba naan jedhe. Okay, Yesuus meeqa qaba? Abbaa meeqa qaba? Abbaa meeqa qaba? Abbaa jedhee kan waammatu? Abbaa tokko. Biyya hammatu siin jedhe meeqa qabaan siin jedhe? Ayyaa. Abbaa foonii akka
qabu abbaa jedhee kan waammatu abbaa qaba. lakkoofsuma nama kana waan si jedhe abbaa meeqa qabdeenan tokkoon qaban an jette laman qabu miti. Wayye. Afaan Sila Oromoo siin abbaa galu. sanatti akka isatiin dhagaafatteen isa gaafachuu dandeessu. Afaan irra waan si gaafadhe akka waan si gaafadhe malee naan deebisin obsi waan si gaafadhe malee naan deebisin waan bira yoo Anaafis obboleessan akkamitti bukkee qabda waliigallee obboleettiin yookaan qabdaan siin jedhe irraan si Waliigalleen deebi kaan inaafate. dhaggeeffadhu abbaa meeqa qabda. Ani akka nama foonitti abbaa Aboo abbaa akka foonii faadhaan bakka sibiilaati bakka huccuuti bakka biyyee siin jenne abbaa meeqa qabda wayi. Maali abbuu nama guddaadha minni abbuu moo as tasgabbaa'e. Siin gaafachuu jira yoo arrabsoo taate naan deebisin hin barbaadu na biraan galfadha. Si arrabsaan jiru si deebisaan jira. Sa'aan fixin. Abbaa tokkoon qaba. Abbaa tokko goobas abbaa tokko qabda. Okay abbaan tokkichi san eenyu abbaan kan keenaa himi. Abbaa foonii irraa dhaladhe abbaan koo obsaa haayiluun jedhama. Obsaadha. Okay goobas Yesuus Kiristoos abbaa meeqa qaba? Yesuus Kiristoos abbaa jedhee kan waammatu abbaa qaba. Abbaan eenyu abbaan isaa eenyu? Abbaa koo jedhee kan waammatu Waaqayyo abbaa. Goobas Waaqayyo abbaa goobas. Okay Waaqayyo abbaan kun maal sii taati? Eenyudhaaf? Obsiidhaaf. Anaaf? Anaaf immoo? Waaqa naa taati. Waaqa qaba. Abbaa siif hin ta'u? Abbaallee naaf ta'a. Abbaallee haadhallee obboleessa illee naa ta'a. Sobdeeka sobaadha kaate abbaa tokko qaba naan hin jenne ilaa namticha kana. Adde abbaa foonii jechuun isa si jaan jira. Ati nama baratee miti akkamitti fiizikaalii wanta argamuuf waan argamnu wal bukkee qabdara miti. Soba kan kee bakka si qabe abbaa tokkoon qabe abbaa lama qabdamoo tokko qabdamma. Maayikuuranes. Amma dhugaa rabbii ammati waa'ee abbaa waa'ee dhuguma kana si galuu danda'a isaa jirta. Noosa siin jedhe dhaggeeffadhu abbaa lama qabdamoo tokko qabdamma irra deebi'ee si gaafadha dhaggeeffadhu amma irra deebi'ee kana si gaafadha abbaa lama qabdamoo tokko qabdamma. Okay, I have to ask you abbaa isa kamiin ishi akkeetti si gaafachuun qaba. Abbaa lama qabdamoo tokko qabda. Abbaa isa kamiin? Abbaa lama qabdamoo tokko qabda. Abbaa isa kamiini? Abbaa lama qabdamoo akka amantiitti moo akka fooniitti? Akka feeteen naa himi ana akka feetetti ana waan amantaa waan ati amantu si gaafadhe abbaa meeqa qabda? Akka itti na gaafattutti gaaffii jechuun gaaffii itti na gaafattu tokkos akka itti ispeesifaa na gootu beekuun qaba. Abbaa meeqa qabda? Abbaan sun eenyudha jedhee si gaafachuuf mirga hin qaban jedhe abbaa jedhee si deebisuu gaaficha naan gaafatu abbaa meeqa qabda? Tokko qabdamoo lama qabda? Gaaffiin kee naan galle abbaa isa kamiin? Abbaa baay'een beeka waan ta'eef. Guugilii galfadhu abbaa meeqa qabda? Akka itti